Suura kun dhufin uumaa kee yaadadhu yommuu balleessite dafii dhiifama gaafadhu. Jireenya injifachuuf dursa ofii kee of injifadhu. Uumaa kee kadhachuu amala taasifadhu. Umrii dheeraa jiraachuu ofiitii waan gaarii hojjedhu. Nama kamiifuu ilaalcha gaarii fi kabajaa qabaadhu. Haqaa fi dararagaan xiinxalii adda baafadhu. Ejjennoo sirrii kan mataa keetii qabaadhu. Qabeenyas dhabduu amalaa fi garraamummaa qabaadhu. Namummaa keetiin of ta'ii mul'adhu. Hiriyaa nama hamatuu fi nama sobu irraa fagaadhu. Sammuu keetiin of abboomii jiraadhu. Yeroo gaa'ila namaa filattu bareedina bifaa osoo hin taane bareedina qalbii ilaalii filadhu. Haqaa fi mirga keef sodaa tokko malee falmadhu. Lammii biyya keef bilisummaa dheebodhu. Barnoota amantaa kee xiqqoos ta'uu baradhu. Yommuu duroomte hiyyeessota yaadadhu. Warroota dhukkubsatan bira dhaqii gaafadhu. Aadaa fi abbaa kee kabajii kunuunfadhu. Nama tola ooltummaa siif oole hundaa galateeffadhu. Waan filattu adda baafadhu. Du'a booda jireenya jiraachuu isaa qalbifadhu. Furtuu jannataa fudhachuuf dhugaadhaan jilbeenfadhuutii uumaa kee kadhadhu. Eessa maaliif eenyuun maaliin akka dhuftee eessaa fi maalirraa akka jirtu akkasumas eessaa fi maaliif akka deemtu sirriitti gadi fageenyaan xiinxalii hubadhu. Gorsa koo xiqqoo tana adaraa kee komatti naa qabadhu. Hiriyoota keetiifis sheerii godhi. Jechoota kana maaloo sammuu keetti qabadhu. Maaliif akka dalagdee of gaafadhuutii hubadhu. Rabbii si uume sodaachuu dirqama kee baradhu. Kabajaa fi naamusa kee eeggadhu. Kaayyoo kee irratti kutannoo fi murannoo qabaadhu. Suura kun dhufin uumaa kee yaadadhu yommuu balleessite dafii dhiifama gaafadhu. Jireenya injifachuuf dursa ofii kee of injifadhu. Uumaa kee kadhachuu amala taasifadhu. Umrii dheeraa jiraachuu ofiitii waan gaarii hojjedhu. Nama kamiifuu ilaalcha gaarii fi kabajaa qabaadhu. Haqaa fi dararagaan xiinxalii adda baafadhu. Ejjennoo sirrii kan mataa keetii qabaadhu. Qabeenyas dhabduu amalaa fi garraamummaa qabaadhu. Namummaa keetiin of ta'ii mul'adhu. Hiriyaa nama hamatuu fi nama sobu irraa fagaadhu. Sammuu keetiin of abboomii jiraadhu. Yeroo gaa'ila namaa filattu bareedina bifaa osoo hin taane bareedina qalbii ilaalii filadhu. Haqaa fi mirga keef sodaa tokko malee falmadhu. Lammii biyya keef bilisummaa dheebodhu. Barnoota amantaa kee xiqqoos ta'uu baradhu. Yommuu duroomte hiyyeessota yaadadhu. Warroota dhukkubsatan bira dhaqii gaafadhu. Aadaa fi abbaa kee kabajii kunuunfadhu. Nama tola ooltummaa siif oole hundaa galateeffadhu. Waan filattu adda baafadhu. Du'a booda jireenya jiraachuu isaa qalbifadhu. Furtuu jannataa fudhachuuf dhugaadhaan jilbeenfadhuutii uumaa kee kadhadhu. Eessa maaliif eenyuun maaliin akka dhuftee eessaa fi maalirraa akka jirtu akkasumas eessaa fi maaliif akka deemtu sirriitti gadi fageenyaan xiinxalii hubadhu. Gorsa koo xiqqoo tana adaraa kee komatti naa qabadhu. Hiriyoota keetiifis sheerii godhi. Galgala yuutuubii ganamni yuutuubii utoo waan si fayyadu ta'ee ani kosiif hin gammada. Amma ani hiriyaa keetimti ani sitti hinaafa. Utoo wantichi waan si fayyadu ta'ee anuu si faana fayyadama. Fakkeenyaaf jechuudha ani guyyaa meeqan seen ilaale bara yuutuubii kee wanti barumsa nama laatu waanumta atitti gammadde viidiyoo kee laayikii sii godhan tokko hin jiru. Sa'aatii 24 liivii sa'aatii amma kan qoyisteen fakkeenyaaf jechuudha waggaa dheeraan ijoollee baay'ee hordofaa turan yuutuubii isaanii jechuudha. Viidiyoon isaanii viidiyoo gaggabaabaa kan kee viidiyoo sa'aatii 2 sa'aatii 3 maal odeessitu qoyamma kana hunda waan tokko waan si fayyadu natti fakkaatu natti. Otoo kanarra yeroo kee irratti gubuu istee akkuma kaleessa akkuma eengaddaa just fataatoo jettee jechuudha sanatu si fayyada. Habiibti tiiktookii kee irra baatee liivii kee ijoollee duukaa geemii taphattee akkuma kanaan dura feesbuuk irratti waan tokko poostii goone qoosaa turre sana si wayya malee jechuudha. Cinqii madaami duukaa utuu si fayyada ta'ee gaarii garuu waan si fayyada tokko hin qabu. Oma tokko
Viidiyoo kee istinoo meeqatu ilaale laayikii si godhe. Viyuu meeqa qabdamee ani akkoo si ilaala bareeroo hundaa waan ani si ilaale seeta utoo si fayyadee jiraate jechuudha. Anu si faana fayyadama. Singiramu. Kanaaf utoo dhiistee natti tolaatti jechuudha. Eenyu achi deemaa artaareetama. Ishee kam isheen okay. Isin faana turte moo ishee? Amma miseensa YouTube taatetti ishee. Mee dhugaa jedhe. Kaayemti summoo. Hoo. Hinaman. Amma achi deemaa artaare. Habiibti kana caalaa baay'een dubbattee ta'ar. Kana caalaa baay'een dubbatiin. Ani musiif ibsa. Maal jette? Viidiyoon keessan sa'aatii 2. Sa'aatii 3. Hanga kana waan barumsa qabu waan faayidaa qabu hin jiru. Wanti isin galleetu jira. Isa sana siif ibsa. Innis maal ture beektaa? Fakkeenyaaf hatamma jechuudha. Namoota baay'inaa xuqqee jirta. Warroota viidiyoo isaanii gaggabaabaa warroota haadha birratti nyaachaa jiran jechuudha. Isaan sun garuu waanuma har'a lafaa ka'anii yookaan ammoo waanuma utaalanii achi gaawwee tokko sitti hin fakkaatiin. Akkuma keenya kana jechuudha. Akkuma nuti har'a irba keenya dhabnee sa'aatii keenya aarsaa goone viidiyoo sa'aatii 2 ammoo waanuma utaalanii achi gaawwee tokko sitti hin fakkaatiin. Akkuma keenya kana jechuudha. Akkuma nuti har'a irba keenya dhabnee sa'aatii keenya aarsaa goone viidiyoo sa'aatii 2 sa'aatii 3 waraabnu kana isaan immoo yeroo sanatti jechuudha. Akkuma kanallee akkuma nuti amma guruppii uumnee akkuma argu jirtu akkuma ummattiin nuti arrabuu jirtu kana jechuudha. Bor garuu gaabbuu jirta. Waan ammattiin nuti arrabaa jirtu kana yookaan ammoo waan amma qoostee ittiin nu bashaqaa jirtu kana jechuudha. Bor garuu akka gaabbisitti hin taane guyyittii kanaaf yeroo kana wajjin yaadadhu. Maal naa jettee jettaa jechuudha. Kanaaf maal sin jechuun barbaade warrooti ati amma tuttuqxee jechuudha. Warrooti yuutuubiin isaanii maali jechuu jirtu kana isaan sun akka keenya har'aallee guruppii uumanii miti barkan isaan iddoo sana gaan aarsaa hedduu kan falanii si galee unoollee amma jechuudha. Amma ta'e teknooloojiin babal'achaa dhufee guruppii uumnee walitti dhufnee viidiyoo walitti hiinee walii taphachiisneeti wal guddisuu yookaan ammoo wal deemsisuu jira jechuudha. Isaan garuu aarsaa meeqatti kan falanii turtii yeroo dheeraa booda kan isaan har'a miseensa yuutuubii ta'anii kunuu miindaatti nyaachaa jiran jechuudha. Dubbii jookotti siif hin deebi'a. Viidiyoo dheeraa isin waraabdan faayidaa hin qabu. Maali kan ati jechuu jirtu kun jechuudha. Habiibti viidiyoo sana akka barumsa hin qabne, akka namni viidiyoo sana hin feene, akka namni viidiyoo sana hin jaallanne wallaalleetii miti jechuudha. Osoo beeknuti. Garuu nuti kan barbaannu sa'aatii si galaa jira. YouTube'n agdee miseensa ta'uuf sa'aatii 4 si barbaada. Subscribe 1,000 si barbaada jechuudha. Sa'aatii kana immoo ati viidiyoo daqiiqaa 10 akkuma amma tuquu jirtu kana viidiyoo daqiiqaa 30 sana si daawwatanii sana si lakkaa'anii kun sa'aatii 4 dhaqee naa ta'a jettee yoo yaadde ati herrega deebii hin qabne baay'isaa jirtaa jechuudha. Si galaa jira miti. Kanaafuu nuti wallaallee osoo hin taane viidiyoon sun akka namni birraa hin baranne beekna. Viidiyoon sun akka nama hin fayyadne beekna. Garuu nuti kan nuti barbaannu sa'aatii barbaanna. Kan nuti barbaannu nam tokkos nuuf haa ilaalu, nam lamas nuuf haa ilaalu. Nuti warri amma walitti dhufnee guruuppiitiin wal guddisna jennee ijaaramnee jirru kuni kan nuti akkaawuntii jirre wal ilaallu. Akkuma kana kan nuti wal jala teenyee taraa viidiyoo walii daawwannu sa'aatii sana argachuuf iddoo jarri warri amma ati nu tuquu jirtu kun ga'an sana ga'uufi. Si galaa jira. Kanaaf jechuudha. Kun ammati fakkeenyaaf viidiyoo kee jala guyyaa meeqan seenee guyyaa meeqa guyyaa maalii jechuu jirta. Okay. Mucoon amma ani mana ishee deemaa jiru kun jechuudha. Dura kiyya torbee 2 moo torbee yuutuubii taatee jirti. Kana jechuun akkuma warra ati amma naa tuquu jirtu kana jechuudha. Akkuma isaanii viidiyoo gabaabaa dalagdee akkuma isaanii kana itti nyaachuu dandeessi yookaan immoo waan barbaaddu sana argachuu dandeessi. Asuma teesseetu bilbila irratti dawalta. Okay, hojii keenya dhuu hundaafuu
Kanaaf gara ijoo dubbii kiyyaatti gaafan siif deebi'u wanti har'a siif qoosaa fakkaatu kun wanti har'a siif ceephoo fakkaatu kun wanti siif har'a diraamaa fakkaatu kun bor gaafa nuti galma barbaannu sana geenye argamne otoo akkasii jechisiisu gamanumaan shakkiin qabu jechuudha. Guyyaa kana yaadadhu. Maal jettee dumbusheen naan jetta bar jechuudha. Sii galee akkuma dhamma sii tuquu jire kaayyoon kun jechuudha. Guyyaa lama torbee lama yookaan torbee sadii na dura jirti. Har'a kunoo miseensa yuutuubii taatee siin jechuun jira. Ani ishee bukkee deemaa jira amma jechuudha. Yoo rabbi jedhee ani immoo isheetti dhaanaa jechuudha. Sii galaa jira. Kanaaf akkuma namoota amma viidiyoo isaanii nuun jechuu jirtu kana yookaan ammoo viidiyoon kan keessan barumsa hin qabu. Viidiyoo sa'aatii 2, viidiyoo sa'aatii 3 kuni maali bu'aansaa akkuma nuun jechuu jirtu. Bor akkuma kana unuunillee fakkeenya fudhattee namoota biraatiin illee akkas jechuu yookaan ammoo akka kana tiraakii yookaan gufuu itti ta'uu dandeessaa jechuudha. Walumaa galatti namni kamuu waan barbaade haa hojjetu, aamil kaa'u, haa dhiisu, gufuu namatti hin ta'in. Yoo dandeesse nama sana faana hiriirii waan namni sun hojjetu sana hojjedhu. Yoo hin dandeenye namni sun haa milkaa'u haa dhabaatu jalaa gorii jechuudha. Angasii danda'ame waan gargaartu yoo qabaatte beekumsa keetiinis ta'e humna keetiin nama kana gargaari. Maaliif tarii namni kun waan eegalee kana galma ga'uu danda'a yookaan milkaa'uu danda'a. Sii galee bor ati garuu jechoonni kee kun waan deebi'anii siif xuruu hin taaneef yookaan waan deebi'anii siin si taajabsiisaniif waan deebi'anii bor sammuu keetti bu'aniif har'a jechoota muraasa amma fayyadamuu jirtu kana anillee rakkoo hin qabu wajjin nyaannaa wajjin dhugnaa wal beeknaa badaa hanga kanatti waliin dhimnu jechuudha. Sii galee tarii jechi kee kun na tarkaanfachiisee borsiin otoo jechisiisuu danda'a. Ani ammas taanaan sitti hin gaddu waan jetteef jechuudha. Sii galee ammoo akkuma sila siin jechuu ture viidiyoon keenya akka barumsa hin qabne yookaan viidiyoon keenya jalqabaa kun kan sa'aatii 2 kan ati maal argite kan sa'aatii 5 hin jira beeki. Fakkeenyaaf ammoo na jala galtee ilaaluu dandeessaa. Mucayyoo ammaan ishee bukkee deemaa jiru kana yookaan ammoo kaayyoof iddoon ishee bira deemaa jiru kana yuutuubii ishee sarchi gootee ishee jala galtee seen ilaaluu waan hedduu dabarse jechuudha. Kanaaf ani sitti qabamuu dhiisuu hin danda'u. Garuu namoonni biraan sitti gufachuu danda'an. Kanaaf namni kamuu nan danda'a jee erga waa tokkotti seenee haa hojjetu. Galma haa ga'u haa dhiisu isaa fi rabbi qofaatu beeka jechuudha. Kanaaf atiin nama sanatti gufuu yookaan tiraakii hin ta'in. Sii galee yoo si danda'ame nama sana duukaa tattaafadhu. Sii galee nama sana duukaa tattaafadhu. Tarii maaltu beeka atis milkaa'uu dandeessaa waan ta'eef jechuudha. Waan tokko ammoo otoon godhee jechuun godhanii yoo abanillee yoo milkaa'anillee wanta tokko otoon taasisee jiraadhe jechuurra taasisanii milkaa'uu dhabuutu gaariidha malee otoon inumaan taane jireenya namaa keessatti jechuudha. Sii galee bara biraan ati jechuudha utuu jecha hafta. Garuu waan tokko gaafa yaalte yookaan milkoofte yookaan milkaa'uu baatte. Maaliif namni gaafa waan tokko eegalu inumaa waa lama qabateeti. Yoo ta'e in ta'a yoo ta'uu baate immoo hin hafa. Inni guddaan ati yaaluudha. Sii galaa miti. Kanaaf jennaani badaa hanga kanatti waan si mufachiisu illee hin qabu. Ani ammallee jecha keetti waan na gaddisiisu hin jiru. Jechoonni ati amma jette anaaf nooraa ta'u, jechoota ammati jette anaan na jabeessu, jechoota ammati jette anaan na ceesisu. Sii galee ammoo ammallee waan ati hin daganne viidiyoon keenya akka barumsa namaa hin laanne hin beekna. Kana hin beekna nuti jechuudha otoo namni nutti hin miniyyuu. Sii galee muraatuu miti bee gaafa sa'aatii 1, sa'aatii 2, sa'aatii 3, sa'aatii 4 iddoo tokko teenye gaafa viidiyoo waraabnu nun namatti waa homa hin beekne yookaan ammoo muraatuu fakkaanna malee muraatuu miti. Waan eegallee sana galma geenya tarii hin milkoofnaa jenneeti malee waan barbaannu sana argachuudhaaf malee muraatuu taaneetii miti jechuudha. Sii galee kanaaf aniin amma mana obboleettii kiyyaan deema yookaan mana hiriyaa kiyya jaalatamtuu fi kabajamtuu jabduu haadha qoosaa akkuma kana haadha siiraa mana kaayitti yookaan mana shaashii deemaa jira jechuudha. Yoo na faana deemuu barbaadde kottu na faana. Sii galee kottu gammachuu kee ibsadhu. Sababiin isaa
Mucoon kun hirriba ishee abdee asiin gola madaamii, asiin hojii madaamii, asiin giraffaa ija madaamii galman gaajettee wantoota hedduu keessa dabartee dhuftee miseensa yuutuubii yookaan immoo warra yuutuubii waan taateef yuutuubii waan ishee simateef kun ammoo nama yeroo dheeraa wajjin waan hedduu dabarse jechuudha. Kanaaf ani sitti qabamuu dhiisuu nan danda'a. Garuu namoonni biraan sitti gufachuu danda'an. Kanaaf namni kamuu nan danda'a jee erga waa tokkotti seenee haa hojjetu. Galma haa ga'u haa dhiisu isaa fi Rabbi qofaatu beeka jechuudha. Kanaaf atiin nama sanatti gufuu yookaan tiraakii hin ta'in. Si galee yoo si danda'ame nama sana duukaa tattaafadhu. Si galee nama sana duukaa tattaafadhu. Tarii maaltu beeka atis milkaa'uu dandeessa waan ta'eef jechuudha. Waan tokko ammoo otoon godhee jechuun godhanii yoo abanillee yoo milkaa'anillee wanta tokko otoon taasisee jiraadhe jechuurra taasisanii milkaa'uu dhabuutu gaariidha malee otoon inumaan taane jireenya namaa keessatti jechuudha. Si galee bara biraan ati jechuudha utuu jecha hafta. Garuu waan tokko gaafa yaalte yookaan milkoofte yookaan milkaa'uu baatte. Maaliif namni gaafa waan tokko eegalu inumaa waa lama qabateeti. Yoo ta'e in ta'a, yoo ta'uu baate immoo hin hafa. Inni guddaan ati yaaluudha. Si galaa miti. Kanaaf jennaani badaa hanga kanatti waan si mufachiisu illee hin qabu. Ana ammallee jecha keetti waan na gaddisiisu hin jiru. Jechoonni ati amma jette anaaf nooraa ta'u, jechoota ammati jette anaan na jabeessu, jechoota ammati jette anaan na ceesisu. Si galee ammoo ammallee waan ati hin daganne viidiyoon keenya akka barumsa namaa hin laanne hin beekna. Kana hin beekna nuti otoo namni nutti hin miniyyuu. Si galee muraatu miti bee gaafa sa'aatii tokko, sa'aatii lama, sa'aatii sadii, sa'aatii afur iddoo tokko teenyee gaafa viidiyoo waraabnu nun namatti waa homaa hin beekne yookaan ammoo muraatu fakkaanna malee muraatu miti. Waan eegalle sana galma geenya tarii hin milkoofna jenneeti malee waan barbaannu sana argachuudhaaf malee muraatu taaneeti miti jechuudha. Si galee kanaaf aniin amma mana obboleettii kiyyaan deema yookaan mana hiriyaa kiyya jaalatamtuu fi kabajamtuu jabduu haadha qoosaa akkuma kana haadha siiraa mana kaayitti yookaan mana shaashii deemaa jira jechuudha. Yoo na faana deemuu barbaadde kottu na faana. Si galee kottu gammachuu kee ibsadhu. Sababiin isaa mucoon kun hirriba ishee abdee asiin gola madaamii, asiin hojii madaamii, asiin giraffaa ija madaamii galman gaajettee wantoota hedduu keessa dabartee dhuftee miseensa yuutuubii yookaan immoo warra yuutuubii waan taateef yuutuubii waan ishee simateef kun ammoo hojii ishee isa jalqabaa yookaan milkaa'ina ishee isa jalqabaati waan ta'eef gammachuu kee yoo ibsatte siin illee si gammachiisa malee si hin gaddisiisu. Si galee ammallee ammoo yoo dandeesse atis kottu nutti dabalan. Yoo milkoofne walumaan milkoofna, yoo milkaa'uu dhaabannes walumaan kun homaa tokko waan kun ijoolleen biyya abbaa ofii ta'anii yookaan biyya keenya keessa ta'anii daataa fayyadamanii kan waan tokko daawuloodii godhatanii buufachuu hin dandeenye. Kan yuutuubii tokko viidiyoo nama tokko seenanii ilaaluuf daataa hammam akka isaan gaafatu kun walitti himuun barbaachisu. Isaanuu hin guddanna jedhaniiti miseensa keenya ta'anii nu faana tattaafachaa jiran kun jechuudha. Ati garuu waayifaa hin gammadaami. Yoo abdee wanta sitti irratti yoo jiraate yeroo yookaan ammoo sa'aatii kun ammoo jechuudha ati itti yaadde jennaan ati karoorsite jennaan salphaadha. Maaliif namni sirra yeroo qabu jiraachuu danda'a yookaan ammoo namni sirra mijachuu fi jiraachuu danda'a jechuudha. Akkuma kanaan wanta si gargaaruu qaban, wanta karaa ittiin si wajjin dhaabachuu qaban, si faana dhaabatanii, si hirkisanii, si qabanii deemu malee ofii asitti si dhiisanii warri haala mijataa keessa jiran ofii hin darbanii jechuudha. Sababiin isaa ofii isaanii guddinaaf waan deemaniif nama guddachuuf deemutti ammoo gufuu hin ta'an. Kanaaf yeroo ati har'a qabdu kun yookaan ammoo guyyaa ati har'a qabdu kun boruuf waan si gaabbisiisaniif otoo keessa waan galtuuf yeroo kee ishee ammaa kanatti fayyadamtee otoo jireenya mataa keetii uummattee milkooftee jennaan ikkoo rabbi si gargaaree jennaan jechuudha. Waan qabdu muuxannoo qabdu
irratti dalagdee jennaan hin milkoofta waan ta'eef milkoofneef tokko hin jiru. Sababiin isaatu Waaqayyoon gaafa nu uume akka nuti hojjenne yaannuuf yookaan immoo waan nuti ittiin jiraannu faana nu uume waan ta'eef gaafati waan tokko eegalte haqa keetiin kan namarratti aaduu dhiiste kan namarratti maaf ta'e jechuu dhiiste akka abaluun ta'a jettee inaaffaa foonii sana yookaan immoo inaaffaa yeseexan manfasiisa jedhan sana osoo hin taane inaaffaa akka isaatti guddadha inni maaf guddate yookaan isheen maaf guddatte osoo hin taane akka isheen ta'a gaafa jettee jechuudha. Atiin illee dhimmatti akka ishee hin taane waan hin qabneef inaaffaa sana of keessaa gattee oddoo isheen ga'a jettee dhimmatti hin geenyeef tokko hin qabdu jechuudha. Beekumsa qabdu muuxannoo qabdu. Kanaafuu daataan yookaan waayifaayi jara arabaati. Ammallee taanaan dhaamsi ani siif qabu kottuu miseensa keenyatti dabalanii nu faana tattaafadhu yoo kufnes walumaan kufna yoo guddines walumaan guddannaa siiniin jedhaa jechoonni kee ammoo akkuma amma siin jee si qofaa osoo hin taane jechuudha namoota baay'eedha kan jecha kana fayyadaman namoota baay'eetu gaafa ati waan akkasii irratti xiyyeeffattee kaatu yookaan immoo gaafa ati waan akkasii irratti teenshinii kee keessee kaatu namoota baay'eetu kufuu sitti ta'uu barbaadan. Namoota baay'eetti si qufisuu barbaadan si qofaa miti beeku jecha kana kan dubbatu yookaan immoo ilaalcha kana kan qabu si qofaa miti namoota baay'eetu jira kanuma waliin beeknu jechuudha. Kanaaf isaan akkasii ofittis gufuu ta'an namaaf garuu ejjennoo ta'an malee gufuu ta'an abbaa kaayyoo sanaaf yookaan immoo nama hojjechuudhaaf deemu sanaaf ejjennoo ta'an yookaan immoo nooraa yookaan jabina garuu ofii isaanii ammoo siif himuun barbaachisu siif galaa jechuudha. Kanaafuu aniin amma mana hiriyyattii kiyyaan deemaa baga gammaddee naqaa walii yoo deemnes wanti tola. Kana siin jechuun barbaada. Kaayitti viidiyoon kun kan keeti. Jechoonni kun tokko tokko keenya irratti akka ka'an waluun gaafachiisu. Keessattuu viidiyoo dheeraa waraaban kana keessa jechuudha. Viidiyoo dheeraa waraaban kana keessa waanuma nuti hojii dhabnee waanuma nuti yeroo arganne waanuma nuti bakka nama kaayyoof karoora hin qabne gama yuutuubii kanarraa iyyaa oollu wayii tokko namoota baay'eetti kan fakkaatu baay'ee jira. Kun wal nu subsiisu jechuudha. Kanaafuu ergaan kun ergaa obboleeyyan tattaafachaa obboleeyyan guddachaa jiran ejjennoon isaanii fuulduratti jechi nama kamiyyuu karoora nama kamiyyuu karoora ati baafatte karoora ofii baafatte irraan alatti nan danda'a jettee wanta tokko erga itti galtee boodatti jechi nama kamiyyuu akka boodatti si hin deebisne ibsa. Nagaa hin daganne ashamaa harka fuuni hordoftoonni kaayyoof ta'u nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Kan keessa jirtan kan ala jirtan warreen afaan kudha geessan hundumti keessan akkam jirtu. Ani obboleettiin keessan boontuu intartimanti nagaa kooti galanni rabbiif haa ta'u. Akkuma arguu jirtan gammachuu obboleettii kiyyaa hirmaachuudhaaf istiidiyoo obboleettii kiyyaa keessatti yookaan immoo istiidiyoo kaayyoof keessatti argama. Maarree akkuma jechuu turre akkuma beeku warreen obboleettii keenyaaf maatii hin taane gamanumaan obboleettii keenya maatii ta'uudhaan miseensa isheetti dabalama. Warri maatii taata immoo akkuma isin barate san like share comment gochuun obboleettii keessan jajjabeessan dhaamsa boonee intartimanti mana koo dhufuu yoo barbaaddanis boonee intartimanti yoo jettan dhufuu dandeessan. Obboleeyyan kee waan hojjetan hunda irratti ejjennoo yoo qabaattan waan hojjetan hunda irratti ani jechoota beektotaa tokkotu jira. Waan tokko gaafa eegaltu waan afur of gaafadhu jedhan. Maaf hin goone maaf hin taane yookaan immoo maaf hin dandeenye jechoota akkasii kana yoo fayyadamte galma kee numa geessa. Kana jechuun waan eegaltan irratti jechi nama kamiitu duubatti akka isin deebisne yookaan immoo akka isin hin deebisne wantootan nagaa kiyya dura dubbachuu ture bifa birraamaatiinis ta'e bifa fakkeessuutiin wantoota ergaa qabanii fi wantoota tokko keenya irratti gungumamanidha jechuudha. Kana waliin oksinuun hin beeknaa jechuudha. Baay'een kan nuti duratti WhatsApp irra wajjin qoosaa oolu kan nuti koomentii Facebookiitiin jalatti qoosaa oolu kan gama TikTokiitiin walitti dhufne kan qoosaa haasa'aa oolu har'a gaafa wanti kun dhiifamee gaafa jiruu ofiin
uummadha yookaan ammoo jireenya ofiin jiraadha jee gaafa nam tokko waan tokko fuullee isaa galfatee yookaan ammoo karoora tokko baafatee gaafa nam tokko karoora isaatti seenu gungummii baay'eetu duuba kanaa jira jechuudha. Gungummiin sun garuu kan nama cimsu malee kan nama kuffisu ta'uu hin qabu. Yoo dandeessan akka namni sun sin faana hiriiree akka namni sun sin faana jabaatee dandeettii isaatiin ogummaa isaatiin waan barbaadu tokko akka argatu taasisuu malee namni kun akkas naan jee akkasittiin haamilee kiyya tuqee jennee wanti duubatti nu deebisu gonkumaa jiraate hin argamu. Kanaaf an bifa diraamaatiin yookaan ammoo bifa baacootiin haa hojjedhu iyyuu malee wantoonni sun wantoota ergaa qabanii fi wantoota tokko tokko keenya irratti gungumamanidha jechuudha. Kanaaf kun nu jabeessa malee duubatti nu deebisu. Kanaafuu obboleettii kiyya jaalatamtuu fi kabajamtuu haadha seeraa keenyaa kaayyooftuu baga gammadde. Baga guyyaa fi yeroo kanaan si ga'e. Baga isteeppii gammachuu kee isa jalqabaatiin si ga'e yookaan ammoo baga guyyaa amartii isa jalqabaa. Amartii maali? Amartii doolaaraa. Malee amartii maammadoo miti. Waa'ee amartii maammadoo ani keessaan qabusa. Isa gaafa amartii maammadoo sana waluma qubeelaa jedhama isaa qubeelaa jedhama. Isa walumaan irratti deemnee walumaatiin qubeelaa goona garuu amma baga kaadhimamtuu doolaaraa taatee baga miseensa yuutuubii taatee baga isteeppii tokkoffaa qaqqabdee gammachuun itti fufaa gaddiin hin kufaa jawaadhu. Kun akkoo irratti hojjetanii jennaan jireenya ofii keessatti wantoota jireenya ofii barbaachisan keessaa tokko hojii uummachuu jechuudha. Yoo irratti hojjetan maqaaf bananii maqaaf asin ga'ee maqaaf achin ga'ee maqaaf akkasiin go'ee osoo hin taane yoo irratti dalagde yoo irratti hojjette adeemsa kee keessatti jireenya keef karaa tokko hojii uummatte jechuudha. Akkuma nama jee yoo irratti hojjette. Kanaafuu obboleettii kiyya qaalii jaalatamtuu fi kabajamtuu kan baay'ee si jaalan kan baay'ee si kabajan. Baga gammaddee baga iddoo kana geesse baga bakka kanaan si ga'ee siin jechuun jaaladha. Aniin obboleettiin kee yookaan hiriyyittiin kee Boonee Entertainment. Obboleeyyan kiyya hundumti keessan iyyuu warreen jalqabaa kaastanii tokko jettee gaafa isheen eegaltuu kaastanii hanga har'aatti warri ishee faana jirtan warri ishee gochaa fi turtan warreen maatii ta'aa fi turtan warreen yeroo keessan aarsaa gootanii sa'aatii ishee irratti hirmaachaa turtan warreen iddoo isheen gufattetti yookaan iddoo isheen dadhabdetti warreen ishee jajjabeessu turtan hundi keessanuu ifama. Ammas narratti dawwadame obboleeyyan kiyya viidiyoo kiyyaniin gabaabsa. Obboleettii keenya ammallee irra deebitiin baga gammaddee hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa warreen hanga ammaatti tokko kaastanii hanga ammaatti wajjin jirtan hundi keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaa. Waaqayyoof jecha isin jaalladhaa. Waaqayyoof jecha inni isin jaalladhu hundi keessan isin jaallatu. Hundi keessan warreen iddoo obboleettii keenyaa kana hin geenye akka guyyaa kanaa fi iddoo kana geessan waaqayyo irraa abdii qabna. Warri geessan ammoo jabaadhaa irratti hojjedhaa waan barbaadan sana argadhaa waan feetan sana argadhaa waan feetan sana teessanii argattan osoo hin taane irratti hojjettanii waan barumsa namaa qabu waan dhalootaaf gadi taa'u yookaan waan dhalootaaf kuufamee taa'u waan isin fayyadees uummatas fayyadu waan hawaasa keenya fayyadu waan dhaloota qubee fayyadu akka irratti hojjettanii akka waan barbaadan sana argattan. Gamanumaan kadhataa fi hawwii keenya hundi keessaniyyuu hanga ammaatti waan dhaggeeffataniif waan wajjin turtaniif galatoomaa. Waanan akka baacoo fi yookaan gama diraamaatiin hojjedhe kana hunda wantichi waan qoosaa haa ta'uyyuu malee wantoota ergaa qaban wantoota jireenya keenya keessatti yookaan immoo karoora keenya keessatti nu gufachiisan waan ta'eef irraa barannaa. Otuma kofallu otuma qoosnuyyuu jechuudha. Kanaafuu hanga ammaatti kan si wajjin turte ani obboleettii keessan Boonee Entertainment mana koollee kottaa isiniin jedheera. Video obboleettii keenya like share comment gochuun jajjabeessaa naamsa keenya hanga video biraatiin deebinee wal agarrutti mana koottis ta'e mana obboleeyyan biraatti nagaan turaa horaa bulaa deebanaa.